la fate di legge coperto con una fate tutte tocco lama ai che fingono ande de che fingono ande namichi walitti qabeenyu haala xaallatu honna galchite. no go up what is up get up yana nambasala ka ko da yesi barbara to rebara Akkatti kasarre tokko nammeski koofatiyyee akkam jirtan? Waan ofii akkam naguma jundana baby thank you Jirtu. dhuftu malee jedhanii kun bitta iyyaadhamne dadhabne. Jundisha habibi thank you galatoma bibi tiye thank you. Galatoma bibi. Maashaallah. Fatia biya kamit tilal dare biyi sitate Fatia biyi sitate wallahi qilleensi ጊዜ akkanatti ilaalanu nama dabbaraam gabartutti naan jedhani eessa jirtam Amuku. jimman jira Jimma jirtatti kubaa dhaqaba yaan bagaan ogaa goshan Basma akkam agartire qilleensichi akkam jira. dhugaan na dhukkubaa jira Ano yeroo duraa amma akkasuma sagaleellee maalillee onni cufan jijjiiramaan yoo turte dhufte taate. qilleensi isin tasmaamaa Oh yaa sokkee ammin fayyita. ee Tamni ko addaatti tolchinaan hin fayyita. Asuyee. Qoonqoon kan kanumaaf cufame. yaa qorra bakka qilleensa na jijjiirame hin danda'u qorra immoo Isaan bira kidabaa ho'ise. hin howwaa kan si ajaa'ibu hedduu howwaa beeku garuu gidduudhaan immoo sila bokkaa hedduun roobe Okay. bakka yaani miiksiidha wanni qilleensi waa soqa tureeti dawaa qabbanaa yaa maali dawaan jechuun waan hammatamu wayii minaamin hin jiru illallah eenyuun hin beeka asliyee amma ambar akka nama biyya baqaa deemeeti bar nama takkaa wajjin waliin beeku bar maana keessan galtee ma hoteeluma jirta laa adaadaa kiyya bira jira adaadaa kee bira jiraannan bareeda ishi yaa meeshaan nagayaan sii galee galeera garuu gaamma angal laalutti keessa isaa yaa nagayaan galeera shaanxaa lama nama jala hafee ture kaleessa fuudhanii lafa naa kaanii as eerpoortii jimmaatti ishi fuudhanii lafa kaanii dhaqeen fudhadhe amma fuula dura karoora kee maaliire amma bubbulee qilleensaa wal baradheen kaafane ka torbee tokkollee taatu kallaas karooratti deemu hundi keessan membarii isaa obboleessi kiyya dhugaa aslii wallaahi bar fuuldurri koo amma baqa gammachuu no waggaa meeqa booda naanaa sa'ee bar takkaa viidiyoon itti haasa'ee hin beeku bar takkaa hedduun gammadeedha dhufaa jiraare yaani dhufannin isaa amma finfinnee wanni deeme waraqaa wayii ergaa fi achi inni dhufa bakka dhufeetiin nikaas yaa hidhu ishi ilmeen sirratti deemurra eega galte wannoo wayii barbaade yoo dhabdee diyaasbooraa wayii duraa walquu qabdee yoo jiraanne inni dhufa biyya keessa jaartii irra doo'ii faan jiru. Stoofra lamaan naa godhanii akka hin du'in jira kan jaarsi Jechuun qorra biyya keessa kana yoo dargaggeessi qabsootti seenee biyya ammaa kun yoo waraana kenniti asli maskiinna kenniti waqqaadhis. Assanni amma amila tootaani jiruu bakka jirumaaf dhufteemi. Akkaati jaarsaa miidhamni kasi barbaachisu hojii si barbaachisa achii booda jaarsi kasa dhufisaa dhufa. Jiruu kan keessatti booda jaarsi ofiisaa dhufan barbaannu. Maskii wajjin waliin argaa asli hedduun jaalladha. Rabbi wal agarra. Laandee sirriitti wallaa asli gizeen intarviirra gaafatama bar yeroo hedduu isii yaamaa bar. Maa Finfinnee harkaan tokko bulteen bilbilirre. Ndee ani sireetiin dhufaa keessummaadha. Isii baalata gaariidha. Biizii taatii. Ittini minne. By the way, asli an dhugaa rabbi piraankilee na fakkaachaa ture eegati dammoo hin deemne deebitee maani viidiyoo jedhullee argee maani malee sila imbili keessan hin barreessaaf. At least odoo akkas taayimii akkas dheerayyuu qabaachuu baatte
Atilis namni wal argee shaayii bunnaa jedheellee addaan hin ba'a. Ani ko akkatu Fatiyaa namni amanu jedhee callise malee halkan dirree xiyyaaraatti aanatti bilbiltee nabiru nu bira bultee lamaffaa deebinee geessine waa tokko dubbannaan maaliif yoo anamman dhufte isiin dhufte deebite kunooti jedhee duraanuyyuu isiin amma boottii namni amanu wanni kun soba yoo tasarakkate biyya deemaa jirti gara biraatti rakkoon isillee pirankatti yaa'ee jirama jedhee afaan kiyya cuqqaaladhe qabadhe dubban. Anillee muraasa siin sobu. Omata kan jenne homa dhufu isillee dhufte welcome jenneetuma wajjiban kolfaa bullee galgala lammataa geessine achitti immoo rakkoo teeknikaa tikkeetti gidee muramu sa'aatii wanjira sana kaka'e tikkeettiin wanta jedhee ansanii callisuu filadhe malee jira gidee guyyaa lammataa xiyyaara san piraank osoo jedhee hooyyee faxxaruuf bareeduma ture maali kan alfallakkum. It's okay ammallee yoo jiru nas dhufti taate silaa yeroo dheeraa qabaanna wal argina maatii taana. Kiyyee wal agarraa rakkoon qabu. Wal agarraa yoo yeroo ittaan dhuftu natti himkeessan naa barreessi ishee. Abbaa kee deemuudhaan jenne maaliif arsiin deemne ree anchi? Fatiyaa maamaatiin jedha. Abbaa keetitti heerumanaan jettee galee maaliif Adaamaan deemne faasanii Adaamaa jira? Qilleensaan wal baradheen gaagaa. Maal godha egaa fooliin daasborummaa kun sirraa badeetiniin qilleensi biyyaa siree dhaquun amma ho'aa kana fedha warri biyyaa dhiirri biyya ho'aa kana fedha gisee qe'ee mana madam qabu. Amma deemaan jira. Bormaan. Kusuu kaayar jijjiiree lame maamaa ta'uu yaadde. Guyyaa sanyoo. Affeerraati goruun taayitaa ganda kenna. Yeroo qarree qopheessise. Wallahi ni naqa. Bulchiinsa gandaa hundaas si mataa bara osoo ansi si qopheesse kana. Wallahi ni deema asani. Nama hedduun naaf deema barana. Wallahi raachin si argina naan jedhee. Aji. Yaa baqa akkasitti maskiin atuma isiinuu naan dawwalleeyyuu anuu laal barbaadeetiin bakka jirtutti dhaqa maskiikaa. Asli hedduun jaalladha bariyaa asli warra balkaaba. Yeeko. Rakkinan sabal innaa wala garra footoo achi booda viidiyoo waraabnee asli ergina waan nyaannu faana dhufa. Maskiin koo. Konjo. Baqattoonni isin dhungataa jirti thank you jedhee Fatiyaa. Baqattuu miti diyaasporaadha wallaa urjiyyee bareedduu koo. Thank you, Shima. I love you. Urji, for the Canada, ti bar refugee niti. Okay, urji azir zebara, urji kadir. Ofitin iswa refugee na dunganan blocking god. Ya, kisinge refugee ay tak diaspora malen takai. Rakko na matfi. Ada batanu. Meski ko. Wah, ada tadi kalere wah hola wai. Dangi ya na kalte lukuna kalte tiamma na kalu demti sangga. Hola tu mana sih kalau di mana lukuma ko? Anu fenang kalamane. Amma kalla inshallah naman ni fanin da ko kan. Nagara zonda di fayara? Fayara. No. Kamu landwe. Intala waggaa boora jambi yaalaa turte isinii galte bartu maal itti qaluu qabdanii lukkuun maal? Wallahi lukkuun nu galuunu shukrii rabbii. Jiraadha. Barakaa argadha. Aamin. Umuriin keessan dheeratu wallahi naguma ruuyi isiitiin galuu waan guddaadha. Dhugaa rabbiitti wallahi meeqatu jiraan baay'eetiin du'a reefuyyuu ka dhabamu meeqa jira wallahi. Maarree kana keessaa galuun nagaan jiraadhaa sinisatti. Ati obboleetti. Haadhaati. Haadhaati obboleetti abbaati. Obboleetti haadhaa tiruudha. Obboleetti haadhaati tiruumoo? Furduutaa. Bareeda bakka rabboolisin agarsiise yoo mucattii teessa waggaa dheeraa wajjin turaanne biyyuma kanatti haadhallee dhabdee akka isin haadhallee abballee obboleessallee taatanii ofitti qabdanii fi bakkaan geessan abdii qabna. Adaadan akkuma haadhati. Inshallah ishi maal qabdi gaa rabbii fi nu malee.
nullee waan isin qabde saba bal'aa wajjin jira nullee akka obboleessatti waan isin rakkatte waan tokko wajjin jirra. Inshallah ishi. Yaa'u Fatiyaanuma xiqqootuyyuu bisootii biyya baqaa kun amalli akka duraan gaa biyya jirtu sanii miti bisootiin biyya baqaa kun jijjiiree haadha biyya baqaa keessatti dhabuun jijjiiree oma argite aartii oma argite boottii oma argite miidiyaarra baatee boottii ati eega obboleettii haadhaa taate haadhuma haati waa hunda nama dandeetti dhuguma itti himaa danda'e kaa ishiin daddarbiin ofirraa miskiina wallaahi. Maan darbadha abbaa soon qabdu maaleessattan darbadha gaa. Akkasii amala duraan isin beeytan san hin qabdu mucattiin dhuguma isinitti himaa. Egaa rabbi nuuf qajeelcha kan kadhanna. Bisootii qabdi bisootii amaariffaan biyyatti bisootii cinqatii qabdi biyya baqaa kanatti sodaa garaagaraa waraqaa haadhaaf jecha cufurraa kan ka'e bisootii garaagaraa qabdi sun immoo dhiphina jireenya biyya baqaatii fi biyyatti maatii dhabuu fi bakka deeman hanqaturraa namatti dhufaa. Waan akkasii san gorsumaan ofitti qabuun maal jechuun namarraa badaa tabsiisuun maal jechuun namarraa badaa wanni hanqate yoo jiraate mootu nuti waan akka saamunaa kana looshinaa kana chaapistikii lippistikii minaamin kunillee isin yoo aadaa eeggataa tana haadhaatti wanni dubartii kunillee baay'ee qaaliidhaan sansan nuti ispoonsariin taanaaf obboleewwan isi gara ekonomii nuti hin jirraafi isin immoo bashannansiisuun tabsiisuun amala gaarii agarsiisuun bakka haadhaa bu'ii fi amala gaarii agarsiise akka isin bakka geettee bultii qabattee abbaa manaa haadha ilmoo taatu waa isinirra itti naannu isinumatti himuuf akka nama itti dhiyaatee wajjin nyaatee dhugee beekuu tokkotti. Rabbi nuufa taasisuun kadhanna rabbi manaa kennuuf jenne ilmoo kennu enne. In kadhanna. Oma rakkoon qabu. Yoo dhabamee faazaritti heerumsiina. Eeshi abbaa koo galatooma. Soddaa taana. Ani illee gaafa warra soddaa dhufu wajjin isin dubbisa ishii karaa gaaroo kanaan fuudhe. Jaartiin isaa ijoollee jimmaatii inni arsiidha. Soddaadha. Isin dubbisa gaafa warra soddaa dhufu. Eeshi. Eeshi isinitti haa tolu haa dhokko. Nagaan oolaa. Nagaa tola biyya nagaa keessa oolaa sinis. Eeshi. Anchi maskiin an gargaartu soddaatiin natti ofeente. Haraasli kan imma sittuu handil tolchuu qaba akka abbaa gadummaa keetitti kun hin cima. Kabbaa xiqqoo na'u. Fuula dhaliyaatti baay'ee Sodda dhatte. Warra soddaa dhaqqe. Lukkuu malee loon malee re'ee malee dhatte warri soddaa waaqi sonii laata. Bataamee qincee nyaataara. Walaa qincee nyaataara. Qincee beeytaa? Qincee akkamiin beekne? Ayasli. Odaas jiraachuu baatee tiktookiin kun maaf fakkaataa garuu. Ay asli si haa ta'u mee. Bakka mamkii